Tokkoffaa aartii jechuun aartiin sirba ofii alwaqti mata seefir jedhee akka abiyyi agartee fakkeenyaaf abiyyiin alwaqti mata seefir mammaaksi isaa sun yeroo akkanaa kana fayyada. Alwaqti mata seefir wanti hundinuu kan yeroo ofii irratti seef ta'uu qaba. Fakkeenyaaf aartii jechuun sagalee ummataati. Sini galee sagaleen ummataa kun bakka sagaleen isaanii barbaachisu waan qalbii ummataa keessa jiru ol fuudheetiin shaddaaf maddaa itti tolcheetiin kan gabaasu jechuudha. Ummata gurra ummataatiin ga'u babbareechee sagalee itti tolchee miidhagseetiin kan himu jechuudha. Ammoo to'ati aartii jetteetiin bonaan ol kaatee yoo sirba sabaaf sablammii sirbite bara namni jaartii ufiitu jibbeetiin xalaaqaa jiru kanatti bara abbaan ilma ufii jibbee ofirraa dhi'aa jiru kanatti ol kaatee sabaaf sablammii hammachuu qabna. Akkamitti kunoo aartistii ka jechuun sirba akkanaa kana jechuudha. Mi'attiin tun amma jajjabeeffamuu qabdi. Maaliif aartii waan jedhamu hiikaa beekti. Sirba isii caalaa waan yeroo irratti eeggattee sirbiteef. Yeroon kun amma biyya keessaa birraadha. Isiin amma sirba kana kan sirbiteef yeroo birraa kana waan ganna guutuu laffa'aa baate mi'attii qal'oo takkatti fuudhuudhaaf kasaartaa jedhaa jirti. Bara mi'attiin isin afaan Oromoon beektan. Sii galee gabbarri haa hafuu namni waan ganna dalagataa beesan wali qabateetiin bultiinsuuta haa ijaaratu jedhaa jirti jechuudha. Mi'attiin isin afaan Oromoon beektan. Ammootu warri dhayxanii dislaayik godhaa jirtan. Piliis uf kabajaa. Gabbaramnee fuudhamnaa. Mi'attiin riippoortiitti erganii amma kunoo dislaayikiin nama 5,000 ga'ee jira jechuudha. Mi'attiin nu jeeqxee sharafa kenna nu buuftee gabbaramnee fuudhamnaa. Maa isin Oromoo kaawwaniin addaa yaa warra Arsii maal taatan isin? Isin Oromoo biraatiin addaa. Fakkeenyaaf ilmaan sikkoo mandoo kan Baalee makana fudhu warra sikkoo mandootiin isin ilmaan abbaa takkaati. Asii kaatee amma Baalee makana yoo fuudha dhayxee achi dhayxee jennaan fuudha barbaadnaa mi'attii teessan jaalannee jira. Wanta biraan gaafatan ati jaalatte jaaladhe. Mucaa jaalatte jaalatte. Kalaas duubaan naa kaa'ee jedhaniini fudhatte kutee jechuudha. Asii kaatee amma Hararge makana yoo dhayxe jechuudha. Hararge makana ofii Oromoo maami bar warra gabbarri hafuu hin qabu gabbaramnee fuudhamnaa nuti qaaliidha warra jedhuun jedhu jira bar. Asii kaatee yoo Hararge madhaytu ofii Oromoodha. Yoo achi dhayxu amma jimama qofa qabattee dhayxa jechuudha. Biyya sanii fuudha barbaanna. Jimaa qabattee dhayxa aadaa waliiti yoo waan taateef wal beekan. Jimaa qofa itti mul'iftaa jaalattee jedhanii jaaladhe. Ati jaalatte jaalatte. Kalaas duubaan kaayaa fi fudhattee jaalalarra amanaa jechuudha. Uummanni. Asiin amma jimmaa yoo dhayxe jechuudha. Jimmatti yoo fuudha barbaadde warra dhayxeetiin mi'attii teessan jaalannee nutti kennaa salaataa jedhan soomaa jedhan muslimaa kalaas fudhadhuuti baqayfadhu. Asii subhaanahu wa ta'ala kaatee Arsii dhayxa kaa biyya cinqi. Yoo Arsii dhayxe koottaa jedhan dhufne maarree hintala teessan jaalan duubaan deema hintalaaf deema duubaan naa kaayee jedhan amma akka aadaa Arsiitti sitti himaa bara. Yoo inni tana jedhe maarree jedhani intalti abbaa qabdi abbeeraa qabdi eessuma qabdi adaadaa qabdi. Intaluma gaafa isiin guddattu abbaan quban qabne haati qofti waliin dararamtee cinqii meeqa keessa dabarsitee guddifte sana gaafa lotoriin gubbarraa gabbayeef abbaa qabdi eessuma qabdi adaadaa qabdi jinnii qabdi akaakayyuu qabdi kaan qabdi walitti gallakkaaka. Kanaan mari'annee isinitti himna nurraa gayyaa'a jedhanii amma yoo as yoo amma Arsii kanatti yoo fuudha dhayxe jechuudha. Biraa gayyaa'anii wal mari'atan wal mari'atanii maarree koottaadhanii nama dhufne gabbara moo wal gara jedhanii shuuf amma hintalti gabbarrillee haa hafu wal garrillee haa hafu. Mi'attiin amma xiyyeeffannoon dhugumatti sammuu jabaa qabdi intalti. Maarree jedhanii koottaa dhufne jedhanii gabbara moo wal gara jedhanii. Gabbara jennaan Allahu akbar biyyi badde gabbara taana. Maarree lafa qabaadhanii mana qabaa makiinaa qabaa kaan qabaa jinni qabaa kana hundayyuu yoo hin qabadhaniin makiinaa yoo hin qaba jedhaniin maarree miiliyeen wanuusi makiinaa keessanii fe'aa fidaa gabbara. Mucaan kaa yoo daasbooraa ta'e miiliyeen wanuusi gabbara fideetiin dhufa osoo achittuu dhaabatee hoo gaafa ammallee inni kana fidee jedhe gaafa amma inni miiliyeen wanuusi fidee do'oo isaanii jalatti gannaqe shaanxaadhaan ammas jecha biraatti dhufa. Ammallee eessumatu uffata akaakayyu uffata kajiru uffata kaduu uffata jinni uffata kaantu uffata
mi'atti malaal gaafa isiin dhalattu gaafa isiin guddattu haati qofti waliin dararamti kana ka jiruuf ka du'ellee waliin uffata leesh isin maa oromoo kaawwaniin wal adda baaleen obboleewwan keessan irraa fakkeenya fudhatanii jaalala qofaan akka diimokiraasii irratti hundaa'anii ka walitti kennan isin banii eessaati fiqantum miskiinan daranina waan ganna guutuu inni dalagatee ba'e irraa saaman jechuudha osoo achittuu dhaabate yoo ammallee adaadatu jira bar guyyaa sargiiti ammas adaadaan karraa fo'eeddi ta adaadaallee achitti gannaqa osoo akkasittuu dhumate salphaadha achitti hin dhumatu ammallee koottaa jedhaniin ufii biiliyeewwan gannaqee fuudhe mi'attima biiliyeewwanuu siin fuudhe tana koottaadhaniin maarree hin talateen hidhaaga qofa sii kennine shuuf ufii birri meeqa gabbaree fuudhe biiliyeewwanuus kaan eessuma uffisee akaakayyuu uffisee abbeeraa uffisee ka jiru uffisee ka du'a uffise kasaaree ka inni akkana fuudhe kana ammallee maarree hin talateen hidhaaga qofa sii kennine funyaan muramnaan guma ijji bannaan guma gurri muramnaan guma rifeensi irraa bannaan guma qubni cabnaan guma lafeen akkas taanaan guma kunillee guma hidhaagan malee ati homaan qabdu siin jedhan jechuudha kama ati akkasitti kasaarte kaan dhayxee ganda dhayxee liqeeffatte aaliif ollaa guutuun gabbartaniif ati fuute kana hidhaaga qofa sii kennine maal jechuudha kun maali aadaan hin jirre tun gabbarri haa hafuu miti bar cinqiin gaafa wal fuudhan haa hafuudha osoo miiliyeen wanuusii gabbartee fuutee sirraa hafee rakkoon qabu sigalee osoo miiliyeen wanuusii fuuteetiin teeti baqa miiliyeen wanuus gabbartee teeti fudhadhu feetu waliin jiraadhu feetu ajjeesi teeti waan taateef jechuudha osoo akkasiin jedhan rakkoon qabu eega ati mallaqa kana hunda gannayxee hin talateenna hidhaaga qofa sii kennine luuyti muramnaan guma gurri muramnaan guma ijji bannaan guma ilkaan cabnaan guma qubni muramnaan guma rifeensi ati yoo mi'atti azallummaan rabbii illee itti dhufee si harka duute ati ka gumaate jechuudha akka warra arsiititti maaliif akkana ta'e isin oromoo miti ma isin obboleetti miti mi'attii tana biiliyeena tokko irraa fuute mucaa yoo gale maaliin horataa maaliif hin yaanne mi'attii tana inni fuudheetiin jaannata geessaan jiru wal fuudhanii dhumaa hin jiran akka fuudhee hin ajjeefneef guma jettaniin gurrummaan muramnaan guma jettan rifeensummaan irraa buqqaanaan guma jettan yoo mi'attiin tun amma deemteeti waliin galtee bultii ijaaratte biiliyeena waan inni qabu hunda irraa saamtanii waan inni ganna guutuu qotaa ba'e irraa fudhattanii maaliin horataa mi'attii tana maan nyaachisaa maaliif hin yaadne haga sirba mi'attiin sagalee nuu taate dhayxanii dislaa gootan yaa ummata miti mi'attiin barka jedhutti jirtu gabbarri haa hafu haa battan jedhee hafuu qofa osoo hin ta'in eega gabbaranii fuudhani yoo gabbaranii fuudhan fudhachuu qaban eega gabbaree fuudheen fudhachuu qaba eega gabbaree fuudhee duuka dhaamachuun maaliif barbaachise ya kunoo aartist jechuun akkana jechuudha zimbiloo ol kaatanii sirbuu osoo hin ta'in aartistoonni illee sirba keessan yeroo irra eeggadhaati sirba ummataaf sagalee ta'a aartiin sagalee hawaasa bal'aatii yeroo jedhan ka akkanaa kanarraa fakkeenya fudhadha aartistoota amma bara 2021 keessa sirba bahe keessa sirbi kun riikoordii tokkoffaa irratti galmaa'ee jira sirbichi kun jechuudha maaliif jennaan sagalee ummata cunqurfamee sagalee hawaasa cunqurfamee taate mi'attiin tun jajjabeeffamuu qabdi warri dislaa'ii gootan wallaahi laziim yaa weelakum warri dislaa'ii gootan mi'attiin jajjabaatu qabdi jajjabeessa amma akka yeroo biraatitti akka irra deebitee wal fudhadhaa badaa akka jetteen nu sirbitu abdii irraa qabnaa jechuudha gabbarri haa hafu baqa maali miskiina dararuun eega gabbaranii duuka dhaamachuun barbaachisaa miti gumaa jedhanii intala teenna guma hidhaaga qofa siin kennine guma jilba siin kennine guma luka siin kennine guma funyaan siin kennine guma gurra siin kennine guma biiliyee wanuusiin jilba hidhaaga qofa qooy kagatiin biiliyee wanuusiin itti gakkasaaree bitu hidhaaga qofa biiliyee amma booranni hangafa oromooti boorana dhayxee gaafa fuudha barbaadde achuma dhayxeetiin maarree fuudha barbaanna intala teessan jaalanne nutti kennaa jedhanii jaalattee jaalatte mi'attii gawwaaman mi'atti ati jaalatteedhani jaaladhee jettiin himi maarree eega wal jaalattan durbillee heerumaaf uumamte dhiirillee heerumaaf uumame yoo fuudhe malee hin bareeddu yoo heerumte malee hin bareeddu nu cubbisaadha nama safuudha yoo dhoogganne safuudha nama warri booranaa hangafa oromooti yoo dhoogganne nu cubbisaa safuudha fuudhaatti kennaadhanii rabbi waliif ajaje
fudhateetiin biyyaa bayachu. Baaleen dhayinaan hiyyeessa taate makiinaa qabaatte qabaachuu baatte biyya alaatii galte biyya alaatii galuu baatte ati alaa amshee wanti sirraa eegamu biyya baaleetitti lammummaa biyya baalee qofa qabaachuudha jechuudha. Yookiin hiqaamaa biyya baalee yoo lammummaa hin qabaanne hiqaamaa biyya baalee qabaachuutu sirraa eegama. Lammummaa yookiin hiqaamaa biyya sanii qabaannaan jaalannaan dheeteetumaan itti dhayte intala teessan jaaladhe amma arsitti amma fuudhuu warra qofaayyuu miti. Jaarsummaan dhaqee sii dubbatu sun biiliyee wanuu si fudhata. Si galee ati yoo arsii jaalatte meeqa dhaqee sii dubbatu adda gabbarta. Kasaaraa cimatu jira. Baaleen amma ufuma keetii itti dhayxaati lammummaa biyya sanii qofa qabaattee jennaan dhayxee maarree meetti teessan jaaladhe natti kenna. Jaalatte jaaladhe. Maarree eega jaalate durbillee heerumaan tolti. Dhiirrillee fuudhumaan tola. Isinis eega wal jaalattan. Rabbitu wal isin jaalachiise waliin isin haa bulchu jedhanii fuudhanii itti kenne baqatachuudha fudhate. Amma nama meeqatu gabbara arsii dheessaaf jecha asii ka'ee Liibiyaatti birri baharri nyaate. Sigalee Ameerikaa dhaqeetti waan gabbara arsii dalagadhadhe meeqatu osoo Suudii deemu baharri nyaate. Waan biraa osoo hin ta'in bar fuudhumaaf akka itti fuudhu dhabe namni yoo fuudhe silaa biyya taa'aa mire inni fuudhuuf biiliyee wanuusii hin qabu. Deemee Suudii dhaqee waan gabbara shamarran arsii dalagadha jedhee baharri nyaata. Asiin Ameerikaa dhaqee waan gabbara shamarran arsii dalagadha jedhee baharri nyaata Liibiyaatti. Kun hafuu qabaa jettee bar mi'attiin isin afaan Oromoon beektan isin afaan Oromoon beektaniin mi'attiin gabbarri hafuu qabaa namni baaratti dhumee asiin kun Liibiyaa kana yoo deemu namni gabbara shamarran arsii dalagadha jedhee baara fixaa jira isin. Tokkoffaa Oromoo biraa osoo hin ta'in obboleessa keessan warra asii koomandoo kanarraa fakkeenya fudhu. Ati arsii dhayxeetiin fuudhuudhaaf jaarsa adda gabbarta maali kun intalti barkana jettee bar isin siduuka qullaa haa tartu jedhaan jirtu. Gabbarri haa hafu jechuun hiika baay'ee qaba. Gabbara arsii keessatti jaarsa adda gabbarta, abbaa adda gabbarta, haadha adda gabbarta, adaadaa adda gabbarta, eessuma adda gabbarta. Kun haa hafu jettee amma meettiin isin afaan Oromoon beektan yaa sheek laazima isinii turjumaanu qabna afaan Oromoo kana. Asii dhaqanii gabbarri hafuun qabu nu warra biiliyee wanuusiiti akaakayyuun kenna adda gabbaramaa nu adda gabbaramna meettiin bar bultiiteeti yaadde. Biiliyee wanuusiitti gabbaree siin fuudhu san akkiin deebi'ee makiinaan bitee makiinaa keessa si kaayis wajjin haaraa haa godhu jettee bara artistiin teennatuun jechuudha. Mi'attiin jajjabeeffamuu qabdi. Isin ammootu aadaa teenna gabbarannee heerumuun aadaa keenna nuti uummata qaaliidha nuti uummata maaliidha kunniin hin jiru jechuudha. Biyya biraa osoo hin dhaqin Oromoo obboleessa keessanii warra hiikoomantu warra baaliyyoo karaarraa fakkeenya fudhadhaati akka aadaa Oromootitti wal fuudhaa akka aadaa Oromootitti walitti gurguraa intala teessan gabbarri hafuu qaba. Kana jechuudha. Biyya biraa osoo hin dhaqin Baalee marraa fakkeenya fudhu. Asii kaatee Booranaan dhaqin, asii kaatee Harargeen dhaqin, asii kaatee Jimmaan hin dhaqin olla makee warra Baalee ilma abbaan tokko isin hore kanarraa fakkeenya fudhu. Yaa akki maali isin? Maaliif nu darartan? Maaliif ilmaan keessan baharatti fixxan? Namni gabbara arsii dalagadhadhee asiin baara dhumu jira. Asii garanaan baara dhumu jira. Asii garanaan osoo gabbara arsii dalagadhadheetiin karaa Liibiyaa deemu amma kunoo Kaayiroo kanatti karaan achiin cufate asiin ol deebuuf Suudaan cufate carraan isaan qaban achuma dhumu qofa jechuudha. Maaliif obboleewwan keessan akkanatti darartu? Kunoo amma asiin gabbara shamarran arsii dalagadhadhee asii biyyarraa ka'ee Yamanii dhufe gara Suudii ol deemuuf karaan hin jiru. Uf duuba deebuuf baara. Carraan isaan qaban achi dhumu qofa jechuudha. Obboleewwan keessan maaliif bishaaniif fixxanii jedhaa artii bar mi'attiin isin afaan Oromoon beektanii sila mi'attiin ka isin jedhu jirtu obboleewwan keessan ilmaan keessan baharatti hin fixinaatu dislaayik gootan hedduun keessan waan afaan Oromoo hin beekneef osoo afaan Oromoo beekte mi'attiin tun sagalee naa ta'aa jirti miiliyeena gabbaree na fuudhu san manaan naa haa ijaaru jetta silaa maaliif iyyaanna yaa keessin aadaan akkas jedhu wayitu hin jiru aadaan abbaa adda gabbaruu qabda jedhu hin jiru. Kitaaba Oromoo kana hunda isaa kitaaba Oromoo 75tu jira. Kitaabni wal fuudhaa qofa jechuudha. Seerri aadaa hundaatu wadhadda. Ati yoo barachuu baatte malee kitaaba 76 kana keessa yoo dubbifte ka gabbarri abbaan gabbaramuu qaba jedhu hin jiru. Fudhadhuu bati. Ati jaalannaan isiinsi jaalannaan fudhadhuu bati. Yoo abbaa gaafatte abbaan biiliyoona si qabannaan isiima qofa amansiifadhu. Fudhadhuu tariidha jechuudha kitaabni Oromoo 76. Ati amma miiliyoona gabbaramtee fuudhamtee gaafa bultii ijaaratte maan nyaattee jiraatti. Mucaan kun biyya Arabaatii gale. Biyya Arabaatii yoo guddatte tujjaarri biyya Arabaa irraa galu qarshii 500 qaba. 500 kana yoo fuudhe
intala tana maaliin horataa jedheetiin maayyaan wanti inni achitti isa laalu intalti teenya biiliyeena gabbaramtee ta ollaa isaa ammootu san irra gatiin ol dabalamee heerumuu qabdi. Kana qofa laalamaa jechuudha. Gabaabumatti kun hafuu qaba. Kun hafuu qaba. Mi'attiin faayoo akka singilii kana caalu mi'aayuun akka wal fuudhaa badaa jetteetiin nu sirbitu abdii sirraa qabna. Gabaabumatti amma uummata Arsiitii wanta dhaamuu barbaadu biyya biraa osoo hin dhaqin Baaleen irraa fakkeenya fudhaa kalas ka Baalee qofti gahaadha. Ka Harargee dabalata, ka Jimmaa dabalata, ka Booranaa dabalata, ka Wallaggaa dabalata. Kunniin uummata diimokiraatawaadha. Isin maaliif ilma namaa kasaarsitu? Maaliif obboleewwan keessan duubaan baaftu? Maaliif obboleewwan keessan baaratti fixu? Amma kun sirbi gabbarillee haa hafu jedheemi wal fudhatee haa badu sirba jedhu isinii qopheessin jechuudha. Yoo isin diddan dhukaasni otomaatikaalii itti fufa jechuudha. Yoo isin kanaan ishi jedhuu diddan, yoo isin sirba amma dheengad kalee baye kanaan itti ishi jettanii akka aadaa Oromootitti waliif gurguruu baattan wal fudhatee haa badu isima qofa amansiisi isin ishi jennaan fudhadhuu biyyaa baye sirba jedhu isiniif qopheessin. Hafuu qaba aartistii jechuun yaada uummata keessa jiru baasee ka sirbu akkanaa kana yaaki. Amma akka aartistii Saaliyaa kunniin warri bonaan ol ka'eetiin sabaaf sablammiif duulla Itoophiyaaf duulla kunniin hafee jira faashinni. Tokkoffaa irratti obboleewwan kee ka gabbara dheessaaf bishaan nyaataa jiru kanaaf sagalee ta'e. Obboleewwan kee ka gabbara dheessaaf asii biyya baqaatti dararamaa jiru kanaaf sagalee ta'e gaafa isaan irraa gabbarri lashedhee namni wal jaalatee wal fuudhe achi booda sirba sabaaf sablammii sirbitaa jechuudha. Ati obboleessi keessu baaratu ajjeesu jira gabbara dheessaaf jedhe kunoo gabbara dheessi asii Yamanii kanatti dararamu jira gabbara dheessi asiin kunoo karaa Liibiyaa deemee namni meeqa baarri nyaate jechuudha. Tokko meettiin itti yaaddee fiddee bara. Yeroon kun birraadha amma akka biyyaatitti. Yeroo birraa kana waan ganna guutuu inni dalagataa ba'e meeshuuf waan ganna guutuu dhoqqee wajjin roobni itti caame jireenya biyyaa sanfaa keessatti mee bannaa taachoo jireenya biyyaa sanfaa keessatti namni mee akkumatti itti tolee biiliyeena gaafatame itti roobaa ba'e dhoqqeen akkasitti roobni akkasitti dhukkee irraa kaasaa ba'e waan inni akkasitti birraa walitti qabate kana gabaabamatti miiliyeena fidi jedhaan. Inni ka akkasitti caamaa fi roobaa fi kaaniif jinnii kana wajjin itti gakkasaare gaafa fuudhee galee waan horatuun dhaba yookiin asii kaasee biyya Arabaa ergee isiin achitti ganti. Kasaaraa uummanni keessa jiru. Ganna guutuu dalagataa ba'ee ganna guutuu roobni akkasitti itti caamee dhoqqee kan akkasitti keessa deemee dalagatee gaafa inni biiliyeena tokkoon fuudhe waan horatuun dhaba. Yookiin asii biraa ol ka'ee biyya Arabaa deemee isiin achitti ganti. Yookiin asirraa jireenya kiyya narraa jijjiirtadhe asii fuudhee Dubaay ergee achitti ganteetiin zeeroo bollokachuudha. Ammallee ganaa irra deebiidhaan biiliyeewwanuus biraa fuudhuuf qopheeffata. Kasaaraan akkanaa kun hafuu qaba yaa uummata. Addunyaatti isinii mul'iftee rakkoo keessa. Ati ka biraan fudhatin anuma fudhadhu. Kunoo hin fuudha jedhee gabbara sodaadhee akkana qorri kophaa kiyya na nyaatutti jira jechuudha. Anummaan mataan kiyya. Ka biraa maal gootaa fagoo achi deemte. Osoo gabbarri jiraachuu baate yoo na fuudhe gabbara sodaadhee akkanatti kunoo qorre bara dabre oo'atu addatii yana gubaa ba'e amma mootu qorratu dhukkeen irraa kasaara jechuudha. Kasaaraa meeqa keessa jira? Piliis walii haa yaannu wallaahi aziim. Areedatu fuudhaa ka fuudhu ka biraati. Shufee kan mata cinqee.